سني تلاتة في ثور دوتك يا وجه بيجي جلاتو دي قام بريم يا كني جارم أبدا والله أما سوم أنتم أرجمي نيجار رجنا أما وان مقام وان سيجر قارو ملي أما نامني برانجرو ما أنا كان أنا دوتك يا وجه سني إجارو يالا دندنا فاميلي إجارو في ما أنا إذا ما أنا هذا نما كنا إجارو دندنا المكر أصلي في ولين جرا مكوريو رانجتنا أنا إتوما سينا راكم كم هندندنا وري تيك توك اللي أجرتني وري فيسبوك اللي أجرتنا أنا مري بجاجرا أنا مري بسديتو جا دندنا يعرف في من هذا إنساني نمني هذا تيل سنجالة هذا عمري وقع إباسودو ميشاني كمان نمني هندندنا وجدتن هند كيسان شير غورا هند كيسان كوبلين كغورا هندندنا جالفدي لون فاين دندنا أجرام فاين جالفدي لون كم بولا هندندنا والله توتكن هندندنا إيجت يقول هني جارا أنا أجرم جري سنا مكاني مربع دم أو خانان بكما أنا يو ربي نتولجين أم بي كان بي إجارة إنك أبو من تكن أبو أنا جبا إجارة كيس ديما بي من يتأثري واتكن أبو وان تقلون أبو بكما سلا يو إني نجيس سنو إن سوفور أني بكتك كان نجاني يقول لما أنتم أكبرتين أبو دكتور برباد أنا أمريكي كنا ديمي بيجي فرنج الإنت لقيت يعني يقول لما تنا أتباعي وان يكون الترا رابون كيا يخرج الحج من الميت دو الرأي جرا باسه وشانو ما شاء الله بريدا إنكرا Namoonni yuutuubiin keessan dhadhabaa yookaanis immoo bi'uu gurguddaa kan hin qabne bi'uu gurguddaa barbaaddu yoo ta'e yuutuubiin keessan akka isiniif guddatu barbaaddu yoo ta'e akka namoota bira ga'uu barbaaddu yoo ta'e jechuudha. Isa dhugaadhaan kijiba osoo hin taane isa dhugaadhaan yuutuubii keessan guddifachuun barbaaddu yoo ta'e keessaan na dubbisaa warri lakkoofsa koo qabdan ijoollee baay'ee lakkoofsa koo qabdu waan ta'eef warri lakkoofsa koo hin qabne jirtu yoo ta'e immoo dhugaadhaan yuutuubii keessan guddifachuu hin barbaaddu yoo ta'e dhugaadhaan immoo bi'uu gurguddaadhaan ilaalamuu barbaaddu yoo ta'e koomentii jalatti na gaafadhaa. Garuu sobdanii biizii na gootanii nan gaafatinaa lakkoofsa koo achirratti isinii kennaa jechuudha. Akkasumas immoo jechuudha namoonni yuutuubii banattanii waan irratti hojjettan wal'aaltanii fedha qabdu garuu jechuudha dandeettii hin qabdanii dandeettii waa barreessuu dandeettii waa hojjechuu waa uumanii diraamaa yaadota garagaraa sirballee haa ta'u waan garagaraa irratti hojjechuu barbaaddu fedha qabdu yoo ta'e namni yaada isiniif kennu hin jira diraamaa yoo barbaaddanii sirba yoo barbaaddanii walaloo waa hundumaa jechuudha artii afaan oromoo keessa kan jiru yoo barbaaddanii keessaan na dubbisaa isaan kunis yoo fedha qabaattan. Yoo fedhan qabaatiin garuu biizii nan godhina namni fedha qabdanii keessaan na dubbistanii walis naganaanyaa jechuudha abbaa isaatiif jenna. Kanaafiyyuu yuutuubiin maallaqa guddaa kaffalaa jira yeroo ammaa kana namni yuutuubii irra hojjetu ol malee gadi miti. Kanaafiyyuu ijoolleen mana madaamii jirtan illee akkuma koo kana yuutuubii irra hojjedhaatiin maallaqa keessan qamqamuun godhaa ji'aan akkuma madaamiin isinii kaffaltutti innillee yoo seeraan hojjettanii isinii kaffalaa jechuudha. Amma yoomi mana madaamii keessatti gubannaree yuutuubii keenyarraa yeroo itti boqonnaa qabnu hojjennee maallaqa keenya argachuu qabnaa jechuudha. Kanaafiyyuu har'a yoo isin fayyaduu baate bor gaafa biyya galtan isin fayyada waan ta'eef duuban deebiinaati yoo dandeettii dhabdan yoo yaada dhabdanii yaada kan isiniif kennu na bira jira heloo naa jedhaa na dubbisaa. Yuuzamee amma reefuu qaraa jira. seenaa hojii qaraa? Asitti shees maalirra qaraa? Maal seenaa wajjin qaraa fi achi baaba shiree dhibe? Nama achi geessitu yeroon ollatti qaraa jira kunam. Yan maqaan isaa? Durees. Durees? Intala bareedutu qabaatee kennu saddeetaan. Kanaafuu biyya kana akka na baasan Oromoon isin amma rakkinaa dhuutan moo mucattiitii iddoo dhuutan shakkii bada gaggeessa mana fidee dhuutan. Boo'ina bakka Oromoon isinii ijaarti. Inshaallah. Rakkoo dhiisan oolu. Mucattillee maal mucattiin teennaa eessa dheettee miti? Gabbara hin kafatan. Inshaallah asirraa baanaan gabbaraa miti warqii si badhaaf naatu. Ameerikaan hin warqiidha. Wallahi. Ameerikuma tana nu hageessanii ijoollee. Jaartii badhaa. Na nyaatu mana dhaadhafe. Wallahi inshaallah jarraa doktorummaa tantee doktorummaa olaantu rabbi si haa godhu. Si haa urgeessu addunyaa kanarratti si haa mi'eessu. Amiin. Kasi laale dhagaa nama reebi rabbi haa taasisu. Amiin. Nama dhagaa laale. Namni nama dhagaa laale sheekon sheerriyaadillee hin dhagaani waan kana isaanillee waa hundaanu nu bira jiraachuu qabani amma eega dhufeeyyuu ani quraana qara
أيه شرع برت أيه تفسير اللي كراجر والله والله بلوغ تفسير رياضة كراجر أصمت إيقال ثاني أسمت قال وقع فرتم تين قرآن تدري ما شاء الله بوف ثاني نعم إيه أما تفسير إيه تنقبوبني إيه أما اللي ردي بنا كسيت غوتو تكانوا قالوا إيه ردي بأجره ربي ور ربي نغرغار ربي سان غرغار ربي نو غرغارو آمين إن شاء الله إسنا غرغارو آمين نو غرغارني بيكنا اللي أكنا باسم بربادا سبونسر أكنا تو رومون الدنيا رجل رومون أمريكا شيء ناصر حمزة أبا أما شيء ناصر حمزة أبا أسيتو يدبسي بالبل إنسان رافض إن الرأكاس في جنين الرأكاسني يرو أكانت أمريكا نما وتكان وسوي جولتي يتناجبتني تين نبرسي سني بريدة أنيون اللي هذا يقول لما تنا الرهباسني على وجهك جدون كف يقول لي لما قبلني يقول لي لما قبل يرى لما كان وجهي إسنا الروا ولت الدولار رقم قرانينا إيه بس هنقول إن شاء الله ربي ندعين كبر ربي كبيرة ربي كباتنا بريت قوة دولار رقم قراني كان عند إساف ولا واحد ورمم والله وان أبدين كبدو ورمون الدنيا كنا نمشي أحمد بروج أنتك أحمد كدير برو بيتا ديك نمني بالبلنا كن كانا در ماتي هون دبازيا أوكي بالبلنا راكاسو دينا لولا مالي أنا متي تشنيتي هون دبيسن تقولوا رندا شالا كيف أنا قصدت ترى لا والله ورمو أرسي مالي أكمل تورمو ما يسامل لنا ما تقول أبو إجانو أرقام بيب أحمد بروتي مكان ذا أحمد بروتي كندا جر إن أمريكا تا أوكي بالبلة إسانا ما كندا تناكن أما اللي بالبلاد إنما تكنن إنه سباسا اسمه سان كرتون أجي أنا أحمد كدير بروت إن هيلا وصد جولن تنستا نانو تنن لين جرن بالبلنا راها كاسني ربي إنساني وام برباد إنساني أكنو فيديو كنا شير كنا في نمني كنا ريا باكي ثانيتي بيا كنا كيس هاي بابي تكون بيا ركوتي كنا أرغني دكتور أصلي وان كيس جرون نمني شو إرا ورانا ما جرا منا كيس أغن ور أجرني mana keessanu baasa ajiranii rakkoo keenya kana rakkoo biyya masrii jiru kana ummanni addunyaadhaan nu dhaga'ee nu birmachuu qabanii jechuu barbaadeetti doktor Asrii. Bareeda wallahi. Kana qofaa miti baqataan biyya kana jiru wallahi baqataan biyya kana jiru kafirallee birmachuufi qaba. Maatu fudhoo kana ijoolleen firaa farramuu fi dhiddee fooq irraa darbee ufajjeese. Fooq irraa darbee ufajjeese. Inni dheengadda iddoo salaanni awwaal. Sababa Ameerikaa. Sababa Ameerikaa. Namni ufajjeesaa jira. Garuu ani mootuu firan qabu waan ta'eef bara ufajjeesaa lan jiru Ameerikaa. Anillee rabbuma qaba waan ta'eef rabbumaaf Oromoo tana qaba waan ta'eef rabbii gaditti Oromoon ni jirti. Isaanii ol immoo rabbitu jira. Oromoo isinii ol rabbi jira. Amma ani waan waadaa isinii seenu ka Ameerikaa diyaaspooraa fi Ameerikaaf rabbiin qabdi. Takka jedha. Ta haadha teessanii anaaf hordoftoonni kiyya mana haadha keessanii san isinii ijaaruu yaalla. Isinii taago. Maal jettan faamilii? Nama 600 jirtanii waligala asillee nama 100,000 dhagaa jirtan asin feesbuukarraa nama 700 dhagaa jirtan taya namni 750 as nama 1,000 jirtan tiktookii jira jechuudha. Mana haadha isaanii hin ijaarramoo hin ijaarra dheeradha rakkoo miti hin ijaarra yoo jettan akkaawuntii haadha isaanii fuudhee isinii maxxansa. Ijaarra isinitti tola akkaawuntiin qabdanii. Akkaawuntiin qaban akkaawuntii isiniif hin fidan. Akkaawuntii harmee isaanii. Akkaawuntii harmee keessanii irratti gargaaran qabdanii. Ka obboleessa kiyya qabamanii ka harmee kiyyaan qabu. Eessa jireenya? Inni Adaamaa jira. Adaamaa ta'a? Inni maa biratti waamnere? Inni kun ilma abbeerotaati. Ilma abbeeroti malee haadha garaa isaa hin dhalatee. Ani ka waadaa isin seenu ummata illee kun tole jiraa jiranii haadha keessan kaman irratti jigaa jiru kana hundi kennayyuu hin ijaarra mana isaanii. Ijoolleen amma maaliif warra jala irra hedduun ilaalaa jiru kun irra hedduu warra biyya Arabaati. Ka biyya Faranjii deemu osoo dandeettii qabaadhee dhageeffadhaa ka biyya Faranjii deemu osoo dandeettii qabaadhee dura ofumaa deemu. Isinii galee miti dhageeffadhaa isin. Kanaafi anuu deemaan jiru san isinii waadaan seenu yoo rabbiin isinii laaffisee ijoolleen biyya Faranjii jirtu namni 5 namni 4 walii galtee isinii mallatteessitee kaasii isin baaftu taate alhamdulillahi sagalee keessan dhagaa jiran. Yookaan immootu amma nuti ijoolleen biyya Arabaa jirruu fi biyyoota garagaraa jirru
harmee keessan kana akkaman ijaaramu fudhatte isin hojjanna obboleessa keessan kabade rabbi isin haa mul'isu wani dhaamatan jira dhumarratti wani dhaaman wallahi doktor asli umrii kan kee rabbi si haa dheeressu Oromoo hundaanuu walii birmachuu nama akka birmataniin argaa akka naa birmatanillee abdii qaba inshallah daa'imman kana wajjin biyya kana nama biyya kana jiru hundaafuu akka yaadanii biyya kana nu baasan qofan dhaammadhamaan biroo hin jedhu asuma keessa bahu kan dhagaan biyyuma kana keessa baane malee biitti kun osoo Oromoon tun birrii wayyaa wayii isin guurte gala haadha keessan kaddamadha isin jette ingala wallahi ingala rakkinuma malee rakkina biyyatti mana hin qabu oorruu hin qabu ani eega bahee waggaa 35 biyyaa yunteen dirree dhawaa ture duraanu na beeka warri Facebook kanarratti warri dirree dhawaa hin qabu lafa qonnaallee hin qabu waa takka hin qabda lafa rabbiin diriirse kana malee waa takka hin qabu kanaan biyyatti yoo galee hin qaba jedhee kitibee rakkoo keessa bu'ummaan naa godha jedheeti malee silaa biyya kanaa yuun dhufan Suudaanimatti silaa deebi'ee gala. Kanaafi isa kana dhaammadhaa biyya kana akka nu baasan amaanaa rabbii ittiin itti dhaammanna. Dhageettan kaa Oromoo lafa hin qabu, mana hin qabu, fala hin qabu. Asuma keessaa na baasaa ilmaan kiyya achi baafadhee barsiifadhaa. Isin jiran Oromoon addunyaa irra jirtan keessattuu warra Ameerikaa fi Kanaadaa jirtan jechuudha. Yoo rabbiin isin laaffise namni kun nama Oromoof beela'ee dheebote Saharaa Eertiraatti dararamaa ture. Abbaan rabbi isin laaffise ispoonsara ta'aa fi ijoolleen kun wani mootu warra carraa ispoonsara nama ta'uu hin dandeenye waan dandeettanirraa darbaa fi akka haadha isaaniitti mana irratti jigatan ijaarru godhan. Ni ijaarraaf inshaallah mana ijaaruun mana